Boqonnaa 24 rakkoolee fi gufuulee qabsoo Oromoo. Hedduminni uummata Oromoo, gaarummaan qilleensaa, bal'inaa fi taadhummaan Oromiyaa qabsichaaf aanjaadha. Baay'inni uummata keenyaa balaa uumaa fi roorroo diinaarraa dandamate hafee qabsicha itti fufee bilisoomuuf gumaacha. Badhaadhummaa fi bal'inni biyyichaa humna diinaa guddaa jalaa miliqanii bineensa alaa ijaa fi hidda mukaa nyaatanii qabsaa'uu dandeessisa. Aadaa fi amantii Oromoo kan qabsichatti gufuu ta'e hin argine. Hordoftoonni amantii Oromoo hunduu qabsicha duran dhaabbanne. Deeggaruu bira darbanii irraa hirmaatan malee hin balaaleffanne. Haa ta'u malee qabsoon bilisummaa Oromoo bifa haaraa fi qindaawaan erga jalqabamee kunoo waggoota 50 lakkaawwateera. Yeroo gabaabaa miti. Yeroo kana keessatti mirgoonni gonfataman jiraatanis wareegamni baafamee irra madaala. Ammas karaan nu hafe gabaabaa hin fakkaatu. Kun rakkinaa fi dadhabbiin jiraachuu akeeka. Aanjaa fi gufuu jabinaa fi laafina dhaabichaa ilaaluun sababa harkifannoo qabsichaa hubachuuf gargaara. Addi bilisummaa Oromoo rakkinootaa fi fafoota asii gadi qabaateera. Kan hin tarrisu hubannoo fi taajabbii kootii malee qorannoo fi marii bullaawee keessaa kan madde miti. Hirrina dammaqinsa siyaasa Oromoo. Jarri nu roorrisanii fi hacuuccaa isaanii jalatti nu ittisuuf kufanii ka'u. Hirriba dhabu. Oromoon shira amajaajota keenyaatti dammaquuf yoo dammaqnes ofirraa ittisuuf hamilee fi kaka'iinsa gahaa qabaachuu dhabuun jechuunis ijaa itti qabaachuu dhabuun waan nama ajaa'ibudha. Ni sodaataa fi ni tuffataan isaa namaaf hin galu. Dhama'iinsatu mul'ata. Roorrisaan onnatee roorrifamaan akkamitti hadoodha. Nafxanyootii yoo Oromoon mirga isaa gonfatee rifeensa ofirraa ciranii fi inumaa of ajjeessuu qalbisan jiru. Oromoon mirga isaaf du'uun achi haafuu shira jaraa jala bu'ee hubachuu fi itti aaruuf seetaa hin qabu. Kan orma bira dhaabbatee Oromoo roorroo didatu balaaleffatu danuudha. Haalli kun jijjiiramuu qaba. Oromoonni ollaa nyaaphaa qubatan kanneen akka Walloo, Karrayyuu, Ituu, Anniyyaa, Baalee, Gujii fi Booranaa garaa nama ciibsu, nama boonsu. Dachaan gumaa baafatan malee booreen itti galtee utuu hijaa hin baafatin rafanii hin bulan. Du'a ofirraa ittisuuf ajjeesuun dirqama. Du'aaf qophii ta'uus gaafata. Akkanatti sanyiin isaanii dhumaatii irraa hafee as ga'e. Bara addi bilisummaa Oromoo utubame san uummanni Oromoo kan qe'ee ofii irraa fagaatee jireenyaa fi sirna mootummaa yeroosii tolchee arguuf carraa hin argatiin hammeenya jaraa laayyootti hin hubatu ture. Jireenyi malkanyoota uummata keenya keessa faca'anii qubatanii kan uummatichaa irraa sadarkaa hinaafsisutti wayyaa hin turre. Garuu saaminsi uummaticharra gahan fokkataa fi jibbisiisaa ture. Haile Sillaasee oduu qofaan beeku. Oduun dhaga'anis nama waaqni dibee mootii godhee fi miilla tokkoon dhaabbatee rabbiin nuuf kadhatudha kan jedhudha. Galata isaa galchuuf yaa Waaqayyo mootii keenya algaarra nuuf bulchii jedhamee kadhatama. Bakka bu'ootiin mootummichaa kanneen gibira uummatarraa guuranii galchanis Oromoota. Oromiyaa keessaa bakkoota Sidaamni yookiin Amaarri hin ga'inis ni jira. Bakka karaan makiinaa hin jirree fi gammoojjii tahan yoo jabaate gaaf tokko yookiin lama malkanyichi gaangoon keessa baha. Fakkeenya Amaarri gammoojjii bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa kanneen akka Miidhagaa Lolaa, Mayyuu, Qumbii, Harree Kololoo, Dhaaree, Qaachanii fi Ilkarreerra ejjetee hin beeku. Uummanni keenya kanaaf Oromoo Kiristaanaa fi Amaaras tokko se'a. Adda hin beeku. Isaan biratti Amaarri Kiristaanaa, Kiristaannis Amaara. Uummanni keenya fagoorraa dhagahuu malee maalummaa sirna mootummaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti homaan argu. Warri baddaa kanneen lafa qonnaa irratti wal dhaban wal falmuuf Finfinneetti marmaaru. Bara duraanii san mootichatu murtii seeraas kenna. Poolisa tokkichatu magaalaa yookiin ona tokkoof ramadama. Bakka bu'aa mootummaa kan ta'e namuma tokkichatu naannootti argama. Gaarummaa fi ammeenyi mootummichaa namoota yartuu san keessaan madaalama. Miidhaan guddaan tajaajila mootummaan uummataa guutuu qabu kan akka karaa baasuu, kiliinikaa fi hospitaala ijaaruu, mana barnootaa fi elektirikii dhaabuudha. Kun yoo godhames akka kennaa fi badhaasaatti ilaalama malee akka mirgaatti hin lakkaawamu. Karaa makiinaa uummanni akaafaa, gasoo fi qottoon qotee yookiin soqee baasa. Yeroo gannaa makiinaan karaa akkasii sanirra hin oofamu. Addunyaan akkasitti kan jiraatu waan se'uuf sanaaf guddoo mootummaa hin komatu. Roorroo guddaan uummata dukkana wallaalummaa keessatti ittisuudha.
Mootiin tahamoo mootiin dhabaa jechisiifnaan dhumate. Bara san qaroominni teknooloojii hin jiraatiin malee rakkinni wanneen irraa gadi kanneen jireenyaaf barbaachisan waan hin turiniif mana, uffata, nyaataa fi nagaan bobba'anii galuun hin turre. Quufee nyaatee abujadii isaa argannaan waan dilas hin beekneef maal godhaa ormaan wal dhaba. Hanga qotatee oomishatee fi bobbaafatee galchatetti hiyyummaa fi gadadoon ittiin dhagahamu ture. Dhukkubnis dilas hin turre. Hunda caalaa Oromoon ofirratti abdii malee gadaantummaan ittiin dhagahamu ture. Oromoon baadiyyaa akka waan nafxanyaa caaluutti yookiin walqixaatti of beeka. Waan amaara naannoo isaa dhufu bishaan waraabsifatuu fi buna buusifatuuf kan caalu of se'a. Kan hanga giddu galeessa biyyichaa dhaqee sirnaa fi jireenya nafxanyaa arguu duwwaatu roorroo jarri Oromoo fi uummatoota biraarratti diriirfatan argee hubata. Namni roorroo dhandhamee aarii fi gadoon itti hin buliin laaftuutti hin dammaqu. Yeroo fudhata. Naannoon Oromummaa uummatichaa amansiisuun firaa fi diinni eenyufa akka tahan barsiisuun waggaa 3 ol fudhate jira. Uummata ofiin hin kakaane kaasanii finiinsuun salphaa miti. Uummanni hin dammaqin hogguu madaala humnaa ilaalee kan jabaate bira goree isa laafaa haleela. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kun hojiin mul'ateera. Gammoojjiirraa baddaatti yookiin magaalaatti babal'achuu waraana bilisummaa Oromoo dura kan dhaabbataa turan Oromoodha. Diinatti bahuuf waraanni bilisummaa Oromoo Oromoota nyaaphaaf waardiyyaa ta'an karaa duraa maqsuutu irra ture. Yeroo isaan ajjeefnus yeroo isaan nu ajjeesanis ni gaddina. Naannoo qabsoon hidhannoo dura jalqabetti waggoota hedduuf mootummaan uummatuma Oromoo waraana bilisummaa Oromootti duulchisaa ture. Booda akka waraanni bilisummaa Oromoo guddataa deemeen humna ittisaa jechuunis waraana dhaabbataa fi leenjifamaa bobbaasuuf dirqame. Irra guddaan waraana mootummaa yeroosiis dhiigaan Oromoota turan. Yoomuma warra loluuf manaa baane fuulleetti argannee lollaa jennee hawwaa turre. Taankii fi madaafa argachuu caalaa dammaqiinsa uummata keenyaa hawwina ture. Dhugumaan dammaqiinsi siyaasaa uummataa sabboonummaan haalaan murteessaadha. Dammaquun barbaachisummaa jaarmaa baruu, dhaaba jabeessuu fi hojii gaggeeffamu irraa xurii ittisuu dabalata. Dhaaba diigamuu tokkummaa uummata Oromoo gaaga'amu argaa fi dhagahaa callisuun bira kutuun bilisummaaf dantaa dhabuu mul'isa. Heeraa fi seerri jaarmaa kan tumamuuf waan barbaachiseefi. Jaarmaa cimaa fi sirna guuttate fakkeeffachuuf xalayaa irra kaa'amee dagatama taanaan bu'aa hin qabaatu. Dirqama wal raawwachiisuu fi shira diinaa qabsoorraa ittisuuf dhaabbii cimaa fi murannoo gaafatu qabaachuun dirqama. Dammaqiinsi tarkaanfii fudhatanii jijjiirama fiduun gahuu qaba. Dammaqiinsi motora qabsooti. Hojiitti nama kakaasa. Hanga roorroo balleessanitti boqonnaa namaaf hin kennu. Sobuu fi fakkeessuu nama qaanfachiisa. Sobamuu irraa nama eewala. Hirrinni dammaqiinsaa gadhee namatti taphachiisa. Uummatni Oromoo uummatoota ollaasaa keessattuu kanneen wal loluun addummaa guddaa kan qabu garraamummaa fi gara laafina isaatiini. Akka hojiin arginutti mootummootaa fi dhaabbileen siyaasaa habashootaa waan ittiin akeekkatan keessattuu aangoo fi qabeenya uummatoota biraa butachuuf wareega fedheenuu fiixa baafachuurraa tasumaa of hin qusatan. Oromoon diina harka isaa seenettillee garaan jabaatu. Waraanni bilisummaa Oromoo nama dhuunfatamee jiru ajjeesuu, uummata hedduu bakka tokkotti fixuu, mana namoonni keessa jiranitti ibidda qabsiisuu, summiin nama galaafachuu, beeladaa fi qabeenya barbadeessuu ni hoodata. Gocha akkasii hojii lugnaatti lakkaawa. Bineensummaadhaa jedha. Ijoollee fi hawwanitti garaa hin jabaatu, hin miidhu. Diinonni keenya gowwummaa fi cinaacha laafaatti hiikkatanii gara jabina isaaniin nurra aanuuf hojjetu. Addi bilisummaa Oromoo nafa Oromoo waan ta'eef kan Oromoon qabu hunda ni qaba. Jabinas laafinas. Jaarmaan meeshaa ittiin laafina dhaalan sirreeffatan ta'uu qaba. Kanaafuu addi bilisummaa Oromoo cinaacha jabinaa fudhataa isa laafinaa haquun irraa eegama. Tollii fi gaarummaan keenya deebisee nu awwaala yoo ta'e daangaa itti gochuun ni barbaachisa. Wanneen hedduun ofiinuu ni wayyaa'uu jennee abdachuudhaan teteenyee utuu ilaalluu hammaa bahan. Ormi kan Oromoon qaanfatuu fi lagatu gochuurraa hin deebi'an. Oromoo fi qabeenya isaaf rifachuun acha hafuutii waliifuu hin rifatan. Adabaan wal luuceffatuu bira kutanii wal fixuuf gara jabina guddaa qabu. Dur adda bilisummaa Oromoo keessatti adabni gantuu du'a ture. Har'a gantummaan badii hin gaafachiifne ta'ee jira. Daangaan firaa fi nyaaphaa qabsaawaa fi ayyaallallattuu adda wallaalamaa jira. Dhugaa walitti himuu fi wal qeequunuu irraa of qusatama. Irra guddaan namaa ofiifuu qulqullummaa waan hin qabneef badii kaanii dubbachuuf ija jabinni hin jiru.
gantootaa fi diina wajjin nyaataa dhugaa, dhiichisaa fi bashannanaa tarii yoo basaasuuf yeroo fitti ramadaman malee qabsootti jirraan qoosaadha. Akeeka qabsichaatti cichuu fi naamusa qabsichi gaafatu eeguun mallattoo onneerraa qabsaa'uuti. Bilisummaan Oromoo waan baay'ee qaalii ta'edha. Kanaafuu wareega guddaas gaafata. Sanaaf haga ta'u utuu hin qophaa'in afaaniin walabummaa leellisuun fakkeessuudha. Qabsichi hubannoota gadi fagoo fi kan hubatan san ayyaallallattummaa fi gara laafummaa malee hojiitti hiikuu gaafata. Firaa fi nyaaphaa walitti makuun amala qabsaawaa miti. Hirrinni hubannoota qabsoo fi qooda ofii wallaaluu sadarkaa uummataa duwwaatti kan dhaabbatu otoo hin taane miseensota dhaabichaa birayyuu kutee hogganootas faalee jira. Addi Bilisummaa Oromoo kan jijjiirama fiduu hojii miseensota isaan ta'uu dagachuun Adda Bilisummaa Oromoo irraa ajaa'iba eeganii arguu yommuu dadhaban kanneen dhiisanii yaa'an baay'eedha. Addi Bilisummaa Oromoo ana yookiin nuhi qooda kooti yookiin qooda keenyaan milkaawaa yookiin kufa. Anis gaafatama nan qabaa jechuun ni hanqata. Maddi kana wallaala yookiin sodaa wareegamaa ta'uu danda'a. Warri aangoon hojii wajjin akka deemuu hin beekne guutaniiru. Dhukkubni kun irraa aanamuu qaba. Namni kamuu jechuunis Oromoon of keessa ilaalee laafina kana qabaachuu keenya hubata. Egaa rakkoo qabsoo bilisummaa Oromoo inni guddaan uummanni Oromoo wal qunnamuu dhabuu, naannoo isaarra darbee isa gara biraa beekuu dhabuu, yoo wal beekes akka sabaatti wal beekuu dhabuu, barnoota dhabuu fi seenaan barsiisan kan Oromoo xiqqeessuu fi Amaara faarsuu jechuunis lola qorqalbii oofuudha. Oromoon amantii adda addaa fi loqoda adda addaa qabaachuun dafee walitti dhangala'ee qabsoo isaa finiinsuu haga tokko dhibeesseera. Adda addummaan hagisuun miidhagina malee kan adda nu dhiibu akka hin taane barsiisuun yeroo fudhateera. Har'allee dammaqiinsi siyaasaa fi sabboonummaan Oromoo kan kaleessaarraa haa wayyuyyuu malee kan diinota keenyaan waliin gitu. Hirrina hirmaannaa qabsoo hayyoota Oromoo. Lakkoofsa waliigalaa uummata keenyaan yommuu walitti ilaalamu namni keenya hagi barate baay'ee xinnaadha. Qabsoo bilisummaa Oromoo kan itti jirru keessatti lakkoofsi qote bulaa fi horsiisee bulaa ol ka'uun sirruma. Hagi barate uummata gidduutti argamuun barsiisuun wal'aanuunii fi mana seeraatti haga danda'ametti murtii haqaa akka argatu gargaaruun ni barbaachisa. Furmaanni hundee kan argamu qabsoo bilisummaa milkeessuun waan ta'eef sanaafis bakka kennuun beektota fardiidha. Qabsoon ilmaan qote bulaa barnoota hin qabneen hoogganamuu fi kan namoota hayyuu ta'aniin hoogganamuu garaagarummaa qaba. Qote bulaan haala addunyaa fi biyyaa hubatee imaammata baasuu tooftaa fi tarsiimoo qabsichaa tolchee hojiitti hiiksisuun ni ulfaata. Rakkoo kana furuuf Adda Bilisummaa Oromoo keessatti hirmaannaan beektota keenyaa gadi bu'aadha. Mootummaan lolamuu mihaa fi ogummaan olaantummaa waan qabuuf dhaabni itti qabsaa'us xinnaatu karaa kanaan wanneen hundee guuttatee argamuu qaba. Hunda caalaa malaa fi hidhannoon sammuu murteessaadha. Qabsaa'onni Adda Bilisummaa Oromoo yommuu dirree qabsoo seenan rakkina wallaalaa fi hirrina muuxannoo hedduun walafaan dhufan. Nyaatni eessaa fi akkamitti argama? Yoo argame akkamitti bilcheeffatanii hiratanii? Rooba, qorraa fi aduurraa akkamitti dandamatu? Uffatni hoo eessaa bahaa? Meeshaan lolaa eessaa dhufa? Argamuu akkamitti dhimma itti bahamaa? Hanga qaama hin godhatinitti rasaasni ofii dhukaasanuu nama rifachiisa. Rasaasa tuuta diinarraa dhukaafame toora ati jirtutti roobuu sekondii itti aanutti kan nama irra bu'uu fakkaatu akkamitti gootamanii jala taa'an. Madaa fi cabni lafee akkamitti wal'aanamaa utuu diinaa waliin arginuu rakkooleen harka nama kennichiisan guutaniiru. Taliiguu fi taliigamuu dadhabuun rakkina qabsoo of danda'edha. Rakkoolee xixinnoo utuu dursanii irra hinaaniin carraan diina bira gahanii itti dhukaasuu hin jiraatu. Dhaabbatni leenjisa kennu yookiin karaa agarsiisu hin turre. Beektonni haggi yartuun barnoota idilee qaban kitaaba argamu dubbisuu fi hiikuun gargaarsa guddaa godhaniiru. Qajeelfamoonni hedduun barreeffaman. Doktoroonni akka Dr. Faayisaa fi Dr. Daggafaa Abdiisaa miseensota ogummaa wal'aansaa irratti leenjisuun shoora faarsisaa raawwataniiru. Kitaabban wal'aansaa kan gargaarsa duraa fi doktoroota baadiyyaa afaan alagaa irraa hiikuu fi sanarraa barsiisuun ogeeyyiin fayyaa horatamanii humna keessatti hiramu. Namoota akkasitti jalqabantuu walitti barataa hanga baqaqsanii hodhuu gahan. Ogeessota wal'aansaa qoricha baalaa fi hidda mukaa akkasumas hidhaa lafee cabee beekan mooraa galchuun barattoonni biratti ramadamanii leenjifamu turan. Hayyoota qubaan lakkaawamaniin qajeelfamuun ilmaan qote bulaa fi tikfattee Oromoo kanneen carraa barnootaa hin argatiin qabsichaaf lafee dugdaa tahan.
lola irraa lola baratanii gootummaa hiriyyaan qabneen diina muddan. Hirmaannaan hayyoota keenyaa hirrachuun haguma qabsichaa dhibeessuu hirmaannaa isaanii ol kaasuun injifannoo as buta. Qoonni hundaayyuu kan barbaachisudha. Kan hayyoota ammoo caalaatti barbaachisaadha. Biyyi gootaa fi hayyuu wareegamuuf hin qabne hin bilisoomtuu hin kabajamtuu jedhameera. Warri dantaa fi bu'aa mataa isaanii jala goranii jiraatan qooda warra qabsaawanii xinneessuu fi ofiin qixxeessuuf ololaa fi maqaballeessiitti bobbahuun dhaabichaa fi hoggana isaa qeequ. Isa kitaaba irraa arganiin qabsoo madaalanii qabsoo irraa fagaatanii qajeelfama kennuu jaallatu. Mirga argamuu haalanii mudaa fi laafina mul'ate afarsu. Kaan ammoo ergamtoota diinaa ta'uun qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatu. Yaada bilchaataa fi fageessanii yaaduu fakkeessuudhaan diinota keenyatti nu araarsuu abbalu. Afaan naftanyaa keessaa butatanii nuti fuudhaa heerumaan amantiin waliin lollee du'uu fi ajjeesuun bifaan wal fakkaachuun tokko taanee jirra. Oromoonis biyya bulchuu keessaa hirmaateeraa jedhanii nyaaphaaf mudhii hidhatanii falmu. Walqixxummaa fi bilisummaan akka tokkummaa dursuu qaban hin galuu fi yookiin beekaa wallaalu. Warra akkasii hayyuu ofiitti lakkaawwachuun ni dhiba. Bara chaarteraa gara jalqabaa waan bilisoomne itti fakkaatee hojii argachuu fi qabsaawaa of fakkeessuuf hayyoonni hedduun jiganii adda bilisummaa Oromootti makaman. Mooraa bahuu fi falmaan finiinuu arginaan akkuma dhufanitti girrisanii qe'eetti dacha'an. Diinatti harka kennatan. Godaananii biyyaa bahan. Kanneen ciniinnatanii hadhaa qabsichaa hunda danda'atanii dirree falmaatti hafanis jiru. Waraana bilisummaa Oromoo tahanii waraana bilisummaa Oromoo hamilchiisan. Haala dirree lolaatti baruun itti ulfaatee yeroo ji'ootaan lakkaawamu keessatti uffanni irratti dhume huqqatanii namummaa bahanii gariin isaanii wareegamanii qabsicha jiraachisan. Warra akkasii keessaa tokko Jaal Bilaal Waaqayyoo duraan barsiisaa adda bilisummaa Oromoo keessatti geggeessaa irree barruu kan turedha. Warra akkasii qabaachuun Oromoof dandamoota. Utuu ilmaan akkasii sinorre silaa Oromoo sareen nyaatte. Hayyuu haqatti cichutu goota, qomcee, qaxalee, gaanfuree, biiflee fi murattuu gaafa rakkoo nu barbaachisa. Laafinni hoogganaa yoo jiraate qabsicharraa hirmaatanii sirreessuudha. Qabsichi kan Oromoo hundaa waan ta'eef kan irraa nama dhiibuu danda'u hin jiru. Qabsicharraa hirmaachuu dhabaaf sababa tarrisuun hin ta'u. Waldhabbii keessaan gaadi'amuu. Maddoota rakkina kanaa keessaa tokko hirrina dammaqiinsa siyaasaa yookiin sabboonummaa fi qabaa waldhabbii wallaaluudha. Kan bilchina qabu wanneen xixinnoo hundaaf waldhabaa hin oolu. Garii tuffatee bira darba. Dhiifama gochuuf gara bal'ina qabaata. Fageessee yaaduu fi akeeka guddicha of duratti ilaaluun sanirratti ofis walis ittisa. Tokkummaan kaayyoo fi jaallummaan waldhabbiitti hulaa cufa. Shira diinni waldhabsiisuuf xaxus kan bayanoota qabutu ofirraa hambisa. Waldiddaan akeekaa fi kaayyoon walqabatee dhalatu ulfaataa fi walta'insaan furuuf nama dhiba. Nagaan fixachuuf karaan tokkichi kan daandii sirrii irraa maqee karaatti deebi'uu qofa. San ta'uu baannaan namtokkee yookiin murna gammachiisuuf nagaa buusuuf waltahuun mudaa qaba. Fayyitee hin fayyitu, boris kulkultee kaati. Kaayyoo irratti ija laafinaa fi gara laafummaan jiraachuu hin qabu. Yoo kaayyoon mudaa qabaate yeroo fi bakkaan eeggatanii qaama dhimmi ilaaluun jijjiirsisan. Hanga sun ta'utti utuu irraa hin mittiqin hordofuudhaan hojiitti hiikuudha. Waan akkasii barootaaf karkarsuu fi moggaa deddeemuun adda bilisummaa Oromoo miidheera. Waldhabbiin xiiqii fi bolola dantaa ofii walqabatan laayyootti hin furaman. Dantaa mataa fi akeeka ifan taane kan ifa baasanii himachuun qaanfatamuu fi hagasan guuttatanitti kan hin kuufne qabatanii makamuun deemsa keessa balaa fida. Qabsoon bilisummaa bakka wareegamaaf dhaqanidha. Kanneen kun isaaniif hin gallee fi waan mootummaa itti qabsaawamu jalatti dhaban dhaabicha keessatti argannaa jedhanii seenan argamaniiru. Warri akkasii utuu fagoo hin deemiin saaxilamu. Waldhabbii keessa seenaa oolu. Waldhabuu hojii godhachuu fedhu. Waldhabuu hin qaanfatan. Walfeeddaguun jabina itti fakkaata. Faallaa sana warri waldhabbiif qaawwaa hin saaqnee fi yoo dhalates yeroon furuuf qulqullummaa fi dandeettii agarsiisan turaniiru. Oromoon roorroo alagaa ni obsa, ni danda'ata. Muuxannoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mul'ateen walii isaaf obsan qabu. Dhiifama waliif gochuunis itti ulfaata. Namni koo akkamitti na miidhaa jechuun yookiin wal tuffachuun diinni na haa miidhu malee ati na miidhuuf dandeettii fi mirga maalii qabdaa kan jedhu fakkaata. Ijaa wal ba'uu fi wal balleessuuf gootummaan agarsiisu kan nama ajaa'ibuu fi nama gaddisiisudha. Qabsoo kana keessatti waldhabbiileen goolamneerra.
san karaa nagaas ta'e lolaan furuuf yeroo fi humna itti qisaasneerra. Yeroo fi humni sanaaf oolee utuu nyaapha loluuf oolee fagoo duratti nu tarkaanfachiisa ture. Qabsicha keessatti wal dhabbii furuu irratti cichummaa fi mata jabina agarsiisuun qabsicharraa sa'oo dhabuudha. Waan jaallatuu fi mararfannoo irraa qabduuf wareegama baafta. Dhiifama gochuuf wareega baasuudha. Qabsichaaf jettee dhiifama gochuu araaraa fi tokkummaaf karaa banuun jaarmaa fi qabsicha tiksuudha. Yoo balleessanis dhiifama gaafachuun gootummaa malee doofummaa miti. Qabeenyaa fi lubbuu jaallan wal dhabbiisan keessatti gaaga'amaniif rifatanii hambisuuf fedhii qabaachuu agarsiisuudha. Yeroon baduu fi of duuba deebiin qabsichaas nama laalessuu qaba. Tokkummaa walii galteen sun fuula dura diinaa irra aanuuf gumaachuu ilaalanii sanaaf balbala banuudha. Waldhabbii qabaa tolchuu fi furachuun qaroominaa fi gamnummaadha. Waldhabbiin keessaa qabsoo keenya hubeera. Sanaaf ofii keenya yookiin walii keenya malee kan komannuu fi kan himannu biraa hin qabnu. Walta kaalleerra. Waan sheenaa fi gaabbiin yaadannuudha. Fiixa ba'iinsa qabsichaa fi erga bilisoomnes kun dhimma ilaalchii fi eeggannoon olaanaan kennamuufii qabudha. Jijjiirannaa kaayyoo hogganoota adda bilisummaa Oromoo garii akeekaa fi kaayyoo qabsaawaniif irratti afaan faajjiin uumamuun qabsaawotni akka qalbii hiran godha. Yaanni haaraan burquu fi mariif yookiin murtiif dhiyaachuun hammeenyan qabu. Utuu murtii hin argatiin tarkaanfachiisuu yaaluun qoodamiinsa uuma. Sirnaan wanti jijjiirame jiraachuu baatus hogganoonni waan ofii itti amanan dhaaba keessa jiraataa tarkaanfachiisuun dhiibbaa hin tolle uumuun hin haalamu. Yaada wal mormuu mariin fixatanii tokkummaa fi wal hubannoodhaan socho'uun qabsoo shaffisiisa. Wal bir'aa fi abdii walirraa dhabuunis hagasuma qabsoo dhibeessa. Foxxoqattis guddachuu danda'a. Kun adda bilisummaa Oromoo keessatti calaqqiseera. Heddumina diinotaa Oromoon wal malee fira biraa hin qabu jechaan nama hedduu irraa dhagahama. Dhugaarraa fagoo miti. Biyyoota ollaa keenyaa keessaa kan nama keenya hin rakkisiinii fi biyyaa hin baasiin hin jiru. Biyya isaanii keessaa baasuu duwwaa osoo hin ta'in dabarsanii mootummaa Itoophiyaatti kennaniiru. Miseensota keenya qabanii hidhaniiru. Mootummaa Itoophiyaa mufachiisuu diddaaf hidhannoo waraanni bilisummaa Oromoo diinarraa booji'ee hidhate hiikachiisaniiru. Raadiyoon sagalee bilisummaa Oromoo biyya isaaniirraa akka hin darbine cufaniiru. Walabummaa dhaabichaa tiksuu fi dantaa saba Oromoo haala fedhe keessatti dabarsanii kennuu diduun adda bilisummaa Oromoo fira dhabsiiseera. Alagaan fagoo humna yartuu akka fedhanitti ajajanii fi waan barbaadan raawwachiifatan malee uummata wayyaba ofirratti abdii qabu ofitti hin butan. Gargaarsa isaaniin tahee ta'uu baatus kan akka fedhettuu aangoo mootummaa qabate wajjin dhaabbachuu filatu. Humna qabeenyaa fi yeroo isaanii uummata aangoo hin qabne deeggaruutti qisaasuu hin fedhan. Waan godhan hunda keessatti bu'aan argatan kan caaluu qabu tahuu amanu. Abaluu haqa qabaa miidhamee jedhanii biran dhaabbatani. Dantaa isaaniitu dursaaf. Biyya keessatti habashootni hedduumina uummata keenyaa fi bolola qabeenya Oromiyaaf qabaniif nutti inaafu. Nu jibbu. Ummatootni kibbaa impaayeretti akka Oromoo sodaatanii fi ofirraa eegan gorfamu. Akka waan Oromoon yookiin adda bilisummaa Oromoo kan ofii bira darbee mirga ormaa mulquu fi warra isa miidhan hijaabahuuf qabsaa'utti ija shakkii fi jibbaan akka ilaalamu irratti duulama. Imaammata diina xinneessanii fira heddummeeffachuu hojiirra oolchuu ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo waan of qusate hin qabu. Garuu haga ga'uu itti milkoofne. Akka dhaabota siyaasaa birootti deeggarsaa fi tumsa alagaa argachuu dhabuu bira kutee nyaapni baay'achuun amna qabsoo bilisummaa Oromoo dheeressuuf gumaachuun hin haalamu. Adda bilisummaa Oromoo gufuulee fi rakkoolee kanneen hunda keessa qaxxaamuree akkasumas irras aanee as ga'ee jira. Wanti adda bilisummaa Oromoo hin bannee fi hin mo'amneef haqa qabatee ka'ee lakkisuu dhabuu ofirratti abdii fi ofirratti hirkannoo jabeeffachuu rukuttaa onnee uummata Oromoo hordofuun fedhii fi dantaa uummatichaa dursuu caasaa bal'aa diinni wal faana rukutuu hin dandeenye sadarkaa biyyaalessaa fi addunyaatti diriirfatee qabaachuu wareegni haga ammaa baafame kan irraanfatanii irraa galan ta'uu dhabuu guci qabsichaa dhaloota haaraan fudhatamuu fi qabsoon roorroo gosa hundaa hobbaafachuuf murannoo fi of kenniinsi ilmaan Oromoo olaanaa ta'uudha. Hangamuu laafinnii fi rakkoon lafa tuulamuu bilisummaa irraa of duuba naman deebisu. Qabsoon haga injifannoo fi bilisummaatti jecha as gahame. Dhaabbii sirrii fi haqaa qabaachuun nafa milkoominaati. Kabajamtoota hordoftoota keenya kitaaba jalqabbee seenaa abaa'oo fi qabsoo Oromoo jedhu kan Jaallugaasaa Bakakkoo barreessan boqonnaa 24tti qoodamee kan dhiyaate kan hagammaatti isin biraan ga'aa turredha. Qophii keenya kan itti aanuun gudunfaa kitaabichaa isin biraan geenyee goolabna. Ammaaf kanuma. Nagaan.